Kana beektu laata? Kam? Maqaa YouTube chaanalii jijjiiruun danda'amuu hin danda'amu. Danda'ame immoo waggaa keetti guyyaa keessatti si'a meeqa akka jijjiiruu dandeenyu akkasumas immoo maqaa YouTube chaanalii keenya gaafa moggaasnu kaaraakterii meeqa fayyadamuu akka dandeenyu yookiin immoo qubee meeqa fayyadamne akka maqaa YouTube chaanalii keenya moggaasuu dandeenyu. Akkasumas immoo maqaa YouTube chaanalii keenya gaafa jijjiirru hin fayyadamna moo miidhamna? Miidhaan isaa maali? Faayidaan isaa maali? Kan jedhu qabadhe isinii dhiyaadhe jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti naaf hordofaa naaf irraa kiyya amma kallattii maan gara viidiyoo sanatti. Egaa gaaffii inni jalqaba maal jedha? YouTube chaanalii jijjiiruu hin danda'amaa jedha yookiin immoo maqaa YouTube chaanalii jijjiiruu hin danda'amaa jedha. Sirriitti danda'ama jechuudha. Maqaa YouTube chaanalii keenya akka barbaannetti yeroo barbaannetti jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanu si'a meeqa jijjiiruu dandeenya kan jedhu jechuudha. Kana jechuun guyyaatti, ji'aatti, waggaatti maqaa YouTube chaanalii keenyaa si'a meeqa jijjiiruu dandeenya? Limiteeshiniin hin jira kan jedhu jechuudha. Kun limiteeshinii tokko illee hin qabu jechuudha. Kana jechuun sa'aatii barbaannetti maqaa YouTube chaanalii keenyaa jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Guyyaatti si'a 50 si'a 60 maqaa YouTube chaanalii keenyaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kun limiteeshinii hin qabu. Egaan maqaa YouTube chaanalii tokko jijjiiruu barbaanne jalqaba maal goona? YouTube seennaa sanaan booda bakka profaayilii keenya yookiin immoo bakka suura keenyaatti bu'uutiin YouTube Studio kan jedhu jira. YouTube Studiotti buuna. Sanaan booda kun akkuma argitanii karaa harka bitaatiin dashboard content playlist analytics kan jedhu jira. Gad harkisneeti. Customization itti buuna. Customization itti buune layout branding basic info kan jedhu jira. Basic info jettutti buuna. Basic info gaafa buunu kunoo maqaa YouTube keenya kiyyaa yookiin immoo lammii YouTube kan jedhu jira. Bakka irsaasii sanatti yookiin immoo mallattoo irsaasii fakkaatu sanatti buutini maqaa YouTube channel keenya edit gochuu dandeenya jechuudha. Akkuma isin jedhee haga barbaanne edit gochuu dandeenya yookiin immoo jijjiiruu dandeenya jechuudha maqaa YouTube channel keenya. Fakkeenyaaf maqaa YouTube channel kiyyaa lammii YouTube irraati gara biraatti jijjiiruu barbaade lammii YouTube kan jedhu kanarraan balleessa. Sanaan booda lammii jedheen irraa buteen shaw jedhee barreessa. Sanaan booda publishan jedha nan jijjiira. Kun jijjiirameera ammallee jijjiiruun barbaade lammii jedheeni yookiin immoo lammii shaw jedheeni tube jedhee gara duraatti deebisuu ni danda'a. Kun ammallee jijjiirameera. Lammii qofa jedhee dhiisuu ni danda'a. Kun ammallee gara lammiitti jijjiireera yoo barbaade ammallee gara maalitti jijjiiruu ni danda'a. Lammii shaw jedheen tube jedheen gara duraatti deebisuu ni danda'a. Kanaaf akkana gooneeti maal gochuu dandeenya jechuudha. Maqaa YouTube channel keenya gara barbaannetti fi akka barbaannetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf gaaffii YouTube channel keenya maqaa isaa jijjiiruu dandeenya kan jedhuuf sirriitti dandeenya. Akkasumas immoo si'a meeqa dandeenya kan jedhuuf immoo limiteeshiniin hin jiru jechuudha. Akka barbaannetti si'a barbaanne maqaa YouTube channel keenya edit gochuu hin dandeenya guyyaa keessatti sa'aatii keessatti yookiin immoo waggaa keessatti jechuudha. Inni itti aanu YouTube channel keenya gaafa moggaasnu yookiin immoo maqaa YouTube channel keenya gaafa barreessinu kaaraakterii meeqa fayyadamuu dandeenya yookiin immoo qubee meeqa fayyadamnee barreessuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Kun limiteeshinii qaba jechuudha. Kana jechuun maqaa YouTube channel tokko moggaasuuf yookiin immoo barreessuu fi maximum leetarii yookiin immoo maximum kaaraakterii yookiin immoo qubeen inni guddaan meeqa jechuudha 50 jechuudha. 50 ol fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu maqaa YouTube channel kaaraakterii 50 barreessuun haa danda'u malee garuu ani sana rikamandiin godhu jechuudha. Kana jechuun maqaa YouTube channel keenya yoo baay'ee dheerate namni haala salphaatiin nu yaadatu waan ta'eef yookiin immoo haala salphaatiin pronounce yookiin immoo spell gochuun waan nama rakkisuu fi kanaaf maqaa YouTube channel keessanii otoo gabaabaftanii jecha tokko kan hin caalleni otoo fayyadamtanii yookiin immoo otoo barreessanii jechuun barbaada. Fakkeenyaaf lammii YouTube kana otoo fudhattanii kaaraakterii 13tiin barreeffameera. Kana jechuun lammii shoon hin jira, ispeesiin tokko hin jirti, tiyuubiin hin jira. Kana jechuun ispeesiin illee kaaraakterii tokkotti lakkaa'amte jechuudha. Kanaaf haga 50 barreessuu dandeenya jechuudha. Ammaaf ani 13 fayyadameera. Haga 50 fayyadame yookiin immoo qubee 50 yookiin immoo kaaraakterii 50 fayyadameen maqaa YouTube channel kiyyaa jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma lammii YouTube jedheetaniini abaa caadaa eefaa gahaa ija kalamana ophaa qaraasaa ta'uu waa xayyaazzaa jedheen ammallee qubee 50 guunne waan ta'eef barreessuu nan danda'a. Sanaan booda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jedheen 0 jedha. Amma guuteera kun 50 guuteera. Kanoo lammii YouTube jenne aatii hanga zaatti barreesseen tokko hanga 9 barreesseen 0 gaafa barreessu maal jedhee diimaatti ibsaa jira jechuudha. This name is over the 50 character limit jedha. Kana jechuun 50 ol fayyadamteetta yookiin immoo kaaraakterii 50 ol fayyadamteetta waan ta'eef hir'iste malee maqaa kana fayyadamuu hin dandeessu naan jechaa jira jechuudha. Kanaafuu dirqama maal gochuun qabachuudha maqaa kana hir'isuun qabachuudha. 0 kana yoo biraa balleesse hanga 9tti kan jiru kaaraakterii 50 waan ta'eef hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf 0 kana biraan balleessa yoo 0 biraa balleessu diimaan hin bada jechuudha. 0 gaafa biraa balleessu kunoo mallattoon diimaan sun yookiin immoo diimaa kan itti ibsu irraa ka'e jechuudha. Kana seef gochuun hin danda'a jechuudha. Mee example biraa seef fudhadhame kanarraa balleessitaniini callisnee haa barreessinu mee qubee callisee barreessaa kunoo fakkeenyaaf tokko kanatti seef godhe maqaa YouTube channel kiyya akkana godheen fayyadamuu nan danda'a. Irraan irreessaa kun publishan jedha. Gaafa publish jedhu kun akka kanatti maqaa akka kanallee qabaachuu nan danda'a YouTube channel kiyyaaf jechuudha. Garuu maqaa YouTube channel kana baay'ee waan dheeratuu fi otoo maqaa YouTube channel kiyya gabaabsinee baasne yookiin immoo otoo dheerachuu baatee isin jechuun barbaada. Inni sadaffaa fi inni dhuma maal jedha yoo maqaa YouTube channel keenya jijjiirree waan fayyadamnu qabna yookiin immoo waan miidhamnu qabna jedha. Kana jechuun maqaa YouTube channel keenya erga jalqaba moggaasne yookiin immoo erga maqaa YouTube channel keenya jalqaba barreessine booda yoo deebinee booda jijjiirree faayidaas miidhaas ni qaba jechuudha. Faayidaa isaatti yoo dhufnu yoo maqaa YouTube channel keenya brandii yoo hin taane kan nuti hojjennu faana kan wal fakkaatu yoo hin taane
akkasumas immoo baay'ee dheeraa yoo ta'e akkasumas immoo kam salphaatti hin yaadatamne yoo ta'e otoo jijjiirree yookiin immoo otoo maqaa YouTube channel keenyaa jijjiirree irra faayidaa qaba jedhee yaada. Garuu maqaa YouTube channel kana jijjiiruu fi otoo miseensi keenya hin baay'atin yookiin immoo otoo subscriberiin keenya hin baay'atin otoo ta'e baay'ee bareeda jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf ammanii lammii YouTube irratti subscriberii nama 2,200 ol qaba. Kana jechuun miseensa nama 2,900 ol qaba jechuun nama 2,900 ol biratti maqaan kun ni beekama jechuudha. Maqaan lammii YouTube kuni kanaafuu maqaan lammii YouTube kana yoo jijjiire nama 2,200 biratti dagatamaa jira jechuudha. Yookiin immoo maamilli kiyya kuni na dagachuuf yookiin immoo maatiin kiyya kun na dagachuuf deemaa jiru jechuudha. Kanaafuu waan kanatti yaaddanii moggaasuu qabdu jechuudha. Otoo danda'ame jalqabuma ganama jijjiiruun dura ganama yeroo maqaa moggaastanii itti yaaddanii otoo moggaastanii bareedaadha. Yoo immoo maqaa sanatti nama inni jalqaba otoo isin hin galiin maqaa ta'e moggaastanii maqaa sana jijjiiruun yoo dirqama isinitti ta'e immoo otoo maamilli keessan hin baay'atin yookiin immoo otoo subscriberiin keessan hin baay'atin otoo maqaa YouTube channel keessan jijjiirtanii irra bareedaadha jedhee yaada. Yoo miidhaa maqaa YouTube channel jijjiiruu qabu yoo isinitti hime immoo verification baajiin keenya nurraa bada jechuudha. Kana jechuun akkuma beekamu YouTube channeliin tokko subscriberii nama 100,000 ol gaafa qabaatu verification baajii itti gochiifachuu dandeenya yookiin immoo requestii gaafachuutiin akka dhaabbanni YouTube maal nu godhu gochuu dandeenya jechuudha. Verification kana akka isheen tiik nu godhan kanatti gochiifachuu dandeenya jechuudha. Garuu tiik gochiifachuuf yookiin immoo verification baajii kana hojjechiifachuuf yookiin immoo itti gochiifachuuf dirqama number of subscriberiin keenya nama 100,000 ol yookiin immoo 100K ol ta'uu qaba jechuudha. Erga nama 100,000 ol arganne yookiin immoo maamila nama 100,000 ol erga arganne yookiin immoo subscriberii 100,000 ol erga arganne verification baajii kanatti hojjechiifachuu dandeenya yookiin immoo itti gochiifachuu dandeenya. Erga verification baajii YouTube channel keenyatti godhannee maqaa YouTube channel keenya kan jijjiirroo ta'e verification baajiin kun YouTube channel keenya irraatiin bada jechuudha. Kana jechuun irraa badeetii maal godha jechuudha irra deebineetii ammallee yeroo lammaffaaf verification baajii gaafannee akka isaan verify nu godhan gochisiisna jechuudha. Kanaafuu yoo number of subscribers keessanii nama 100,000 ol darbeera ta'e verification baajiin keessan irraa isin jalaa bada waan ta'eef kun miidhaa isaa jechuudha. Inni lammaffaan miidhaan isaa nama biratti dagatamuudha akkuma dura isinitti hime yoo nama baay'ee biratti beekamtu ta'e yookiin immoo YouTube channel keessan jalqaba laphee namaa keessa seeneera yoo ta'e sana booda yoo maqaa YouTube channel keessanii jijjiirtanii inni irraanfatamtu yookiin immoo inni dagatamtu waan ta'eef kunillee miidhaa maqaa YouTube channel jijjiiruuti jechuudha. Garuu yoo maqaa YouTube channel keessanii baay'ee dheeraa ta'e yaadachuuf kan nama rakkisoo ta'e baay'ee dheeraa yoo ta'e yookiin immoo hojii hojjettan faana kan waliin fakkaanne yoo ta'e yookiin immoo biraandii yoo hin taane maal gochuun irra filatamaadha jechuudha. Maqaa YouTube channel keessanii osoo jijjiirtanii gaariidha jechuudha. Garuu jijjiiruu fi jalqaba otoo miseensa baay'ifatanii yookiin immoo otoo subscriberiin baay'ifatanii yookiin immoo otoo laphee namaa keessa seeniin otoo jijjiirtanii irra bareedaadha jedhee yaada. Kanaaf gorsi kiyyaa namni YouTube channel aga'uunaatti hin bananne gaafa YouTube channel barattanii itti yaaddanii buustanii baastanii maal gochuu qabdu jechuudha. Maqaa YouTube channel keessanii moggaafachuu qabdu jechuudha. Sanumaan baramuu qabdu malee boodarra jijjiiruun sirrii miti jechuudha. Namoonni YouTube channel barattanii jirtan immoo maqaa YouTube channel keessanii yoo itti namanne yookiin immoo sirrii miti jettanii yoo yaaddan yookiin immoo yoo jijjiiruu barbaadanii otoo subscriberiin keessan hin baay'atin yookiin immoo otoo miseensi keessan yookiin immoo maatiin keessan hin baay'atini otoo maqaa sana daftanii jijjiirtanii turre bareedaadha jedheen yaada jechuudha. Akka viidiyoo kanarraa barattan akka viidiyoo kana jaallattan abdii guddaan qaba. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo yeroo dhufu keessatti immoo waa'ee YouTube channel irratti maqaa YouTube channel tokko yeroo moggaasnu maal ta'uu akka qabu hagam dheerachuu akka qabu akkamitti akka barreeffamuu qabu yookiin immoo maal fayyadamnee akka barreessuu qabnu viidiyoo bareedduu ishee qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Hanga viidiyoo sana wal argutti nagaan turaachuun barbaada. Yeroo gaarii.